Maashaallah qophii ramadaanaa yookiin meeshaalee ramadaanaa faanos akkasumas meeshaalee adda addaa namootiin barbaadan isaanii shorbaa xaqama yookiin namootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Harka fuune jirra jirtu amantiif kutaana osoo waliin qoodin baga jiraattanii hundumti keessanuyyuu isiniin jedha. Mee akkam jirtanii isin dheebodhe illee waan birii bishaan dhugaa akkasii ammoo meeshaalee kana ilaalaa laayik sabskiraayib sheer illee hiriyoota keessanii godhaa. Akkuma argitan kana sagaleen kiyya addaan citee ture. Oo'atu jira. Meeshaalee hedduu meeshaa haaraya akkasuma mootuyyuu majlisa rabiyaa qabadhee isinii dhufee jira. Asitti ammoo chipsii ramadaana keessa kuukisii adda addaa zayititti xabbasuu fi hojjechuu meeshaalee akka saanii shorbaa akkasuma ammoo jechuudha kan qorrisiisu kan hin qorrisiisnellee hundi isaa nu barbaachisa. Kanaaf saanolee asirratti argitan kana guutuun isaa shaklaa yookiin gizaazaadha. Kafeetan keessaa filattanii iskiriishoot gootanii ramartanii jookilee barbaadan ergachuu ni dandeettanii. Hundi isaa tokko tokkoon qarshiin isaa garaagarummaa qaba. Meeqaa qarshiin isaa warri jettanii isin yaachisu yoo jiraate ammoo qarshiin isaa akkuma meeshaan wal caaluun garaagaraa. Akkasuma mootuyyuu faanosni jechuudha kan mukarraa dalagamu kan sibiilarraa dalagamu baatiin akkasuma mootuyyuu urjiin hundi isaatuyyuu ni jira jechuudha. Wanni biyya namaa jiru wanni biyya keenya hin jirre tokkollee hin jiru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf hundi keessanuyyuu jalqaba irratti laayikii sheerii gochuu fi akkasuma mootuyyuu maankaa cilfaa kana namootiin hedduu hin barbaadanii garuu gatiin isaa nuqqaalee jedhanii akkasuma immoo kan bohaaraata isa kan anuu ofii kiyya yeroo dheeraa barbaadaa ture jechuudha. Bohaaraata yookiin urgeessitu yookiin meessitu jira keessan naynee shorbaa akkasuma immoo ittoo barbaanne ruuza keessa akka fireen keessan buune dhama qofa fayyadamuu ni dandeenya. Misallee namni barbaadan amma kanatti daddaffiidhaan dhaqqabachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Haala argitanii fi haala bareedaa ta'e kanaani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama of kolchaa jechaa sagalee jeeqomsaa waatsaappii teelegiraama yeroo tokko tokko bilbila irratti isinirraa seenu. Kanaaf hubadhaa sirriitti saanolee qofa odoon tahin majlisa arabiyaan sababa ramadaanaas qofa odoon tahin yeroo hunda akkuma beekamu san jechuudha sirriitti kan hojjennu boondidii orijinaala maalidaa isa jedhamuun akkasuma mootuyyuu yeroo baay'ee makaddaa yookiin ammoo tikkaaya leen boondidiidhaan isiniif filadha. Diizaayiniilee adda addaa qarziin itti ba'uu ni danda'ama ta'u malee makaddaa yeroo hunda filannoo keessan boondidii taasisaa isiniin jedha. Kalariin kun kalarii baay'ee bareedaa fi xuriillee akkasuma mootuyyuu waan hundaa danda'uudha. Namootiin barbaadan qofti lakkoofsa keessa yoo barreessitanii lakkoofsa kee kana fudhattanii waatsaappii fi teelegiraamaadhaan na dubbistan ni argattani. Asirratti wanni nama baay'ee hin galini akkuma argaa jirtan kan kuni abbaa 40 yoo ta'e carqii kanaan boondidiin kanuma ta'e orijinaala. Kalarii kana yoo barbaadan abbaa 20 feetanii abbaa 30 feetanii ni hojjetama. Hundi isaatu akkaataa isin barbaadanii fi yookiin ammoo tuyyuu akkaataa fedhii keessanii irratti hundaa'ee hojjetama jechuudha. Waa'ee lafa kaleessaallee dhumara viidiyoo irratti yoo danda'e isiniif hima. Isin ammoo tuyyuu ammallee laayik gochuu hin dagatina. Sabskiraayib illee godhaa. Ergaa yuutuubiin kiyya naaf erge laayikiin samoona kanaaf fooyyee akka qabu na agarsiisee jira. Hubadhaa sirriitti yeroo baay'ee jechuudha yoo laayik gootan homaa isin hin fayyadu. Anallee qarshii naan kaffalu garuu laayikiin suni hamilee yuutuubii kiyyaa yookiin ammoo akka yuutuubiin kiyya guddatu saffisaan namoota hedduu faffacaasa malee wanni inni qarshii naa kaffalu yookiin ammoo isinirraa hir'isee anaaf kennu tokkollee hin jiru. Kanaaf waa'ee majlisaa irratti namootiin hedduun filannoon isin dhibee jira. Fireemii fi alumuuniyeemii kamtu caala jettan boondidii walumattuu hin dhufu boondidiitu caala. Orijinaalummaa yeroo hunda faashinni isaa kan hin dabarre yookiin ammoo kan rakkoo hedduu yookiin ammoo miidhaa hedduu danda'u boondidii isinillee ni beeytan jedhee yaada. Boondidii jechuun kan muka tokkooyyuu of keessaa hin qabne hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan baqee akkasuma ammoo qophaa'ee waan isboonjii jabinni isaa caaluu fi akkasuma ammoo turiinsa yeroo dheeraa qabaachuulleen isboonjii caaluudha. Akkuma beeytan fireemiin mukarraa kan dalagamuudha. Akkasuma ammoo alumuuniyeemiin MDF irraa kan dalagamuudha. MDF irraallee MDF sadarkaa qaba. Abbaan 22 jira, 18 jira, 12 jira, 8 jira, 10 jira jechuun kiyya wanni lakkoofsi darajaa yookiin sadarkaan inni hin jirre ni jiru. Kanneen keessaayyuu irra gadaanaa 8 gadiitiin kan dalagamuudha. Kanaaf yeroo hedduu jechuudha ani boondidii isinii filadha. Ofii kiyyaallee boondidiidha. Osoo jechuudha nattuu toleeyyuu gargiddaa qofarratti malee alumuuniyeemiidhaan kan dalagadhu bakka jechuun miidhamni hedduu isan dhaqqabne. Kan irra taa'an garuu ani yeroo kamuu filannoon kiyya boondidiidha. Waan ofii jaalatan obboleeyyan ofiitillee jaalachuun dirqama isiniin jedha.
Araf majlisa lama kan baasee jedhee kana qofaa miti nama hedduutu majlisa kiyya baaftee footoo gadhiisuun ooltu viidiyoo gadhiisuun ooltu jettanii qalbiin isin caba hundi keessanuu tartiiba eeggate yeroo ofii eeggate taa'aa jira isinin jedha akkuma sitti argitan majlisa kana maatiin kiyyaayyuu mana keenya keessatti dalagamee maatiin kiyyaayyuu ni qabani kanaaf maashaallah tabaarakallaa carqiin kun baay'ee bareedaa fi orjinaala hundi carqiileen isaa jechuudha yeroo baay'ee carqii hunda isaa orjinaala malee ani tokkoffaa irratti akkuma argitan kafaayii jidduutti fayyadamu malee bakka taa'umsaa hin fayyadamnu waan inni laafaa ta'eef jechuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja like share godha YouTube kiyyallee ZM ka jedhu san subscribe na taasisa video isarra gadhiisullee ilaala sababbiin isaa jechuudha sistemni YouTube jijjiiramaa jira AdSense waan ta'eef jecha meeda fi akka naaguutu na gargaara isinin jedha isin jaaladha isin kabaja waa'ee lafa kaleessa ammuutuyyuu namni hedduun keessan na bilbiltanii na gaafataa jirtanii kan argachuu dhabdanillee dhiifaman of kolchaa isinin jedha lafti suni ammaaf namni gaafatee qabamaa jira garuu qarshiinis tokko tuqaa 6 isiniin jedhee jira lafii biraallee haga tokko tuqaa 2 tokko tuqaa 5 tokko tuqaa 3 haga miliyoona 2titti ni jira warri karaan irraa ba'ee qulqullaa'ee jechuudha namootiin bitachuu barbaadan qofti dhuftanii na dubbisuun dagatina majliisonni kunniin majliisa amma suuqaaf gurguraaf as chokkaayii harkaa qabnudha namni ammatti hatamtamaan majliisa kanniin barbaadan dhuftanii kanneen lamaan keessaa tokko fudhatu hin dandeettanii isiniin jedha yeroo hedduu ani ajaja malee ordarii malee as chokkaayii isiniif qopheessee hin jiru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya makaddaan isaa yookiin ammuutuyyuu tiraasiin isaa akka kana jira gara gamanatti ammuutuyyuu kunoo haala amma argitanii gara lachuttuu fayyadamuu dandeettanii hundumaafuyyuu jechuudha namoontiin sarpiraayizii ramadaana maatiifis tahee hiriyootaaf obboleeyyaniif godhuu barbaadan hojii sarpiraayizii akkuma itti fufetti jira sarpiraayizii qofaa miti waan baay'ee isinillee sarpiraayiz gochuuf ofillee sarpiraayiz gochuuf qophaa'ee ta'aa jira inshaallah wa ta'ala rabbii yaada muraada kenna nuuf guutu anallee naa gammachiisu isinin jedha nagaatti toraa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha like share